Kenya studio Minnesota oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu kana sittimuun kan si waliin turuu an itichaa guddataati. Magaalaa Mandii keessatti guyyaa har'aa hiriira mormii jabaan jiraattota magaalaa fi naannoo ishee hirmaachise gaggeeffamaatti ooluu isaa qeerroon magaalittii OMN'tti hime. Kaayyoon hiriira mormii kana sarbaminsi mirga namoomaa sabicha irratti ga'u balaaleffachuu bira darbame sabicha qabeenya namoota ittaantummaa saba Oromoo hin qabneen Oromiyaa keessatti gaggeeffamu kana booda dhaabbachuu qaba isa jedhu irratti akka fuulleffatedha. Lattuun qeerroo magaalichaa dubbisteetti nu immoo waan qindeessine qabna. Mormiin jiraattota magaalaa Mandiif naannoo ishee hirmaachise guyyaa har'aa jabinaan kan itti fufee oole ta'uu qeerroon magaalittii OMN'tti hime. Mormiin guyyaa har'aa gaggeeffame kun dhaadannoowwan jajjaboo dhimma Oromummaa irratti fuulleffatan kan irratti dhageessifamaa oole ta'uusaa kan dubbate qeerroon magaalaa Mandii kun gochoonni sukkaneessaan saba Oromoo irratti akkasumas immoo saamichi qabeenyaa Oromiyaa irratti gaggeeffamu dhaabbachuu qaba inni jedhus dhaadannoowwan isaanii gurguddoo keessaa muraasa ta'ullee dubbateera. Hiriirri kun namoota baay'ee hirmaachisee barattoota uummanni illee tuuti cufanii magaalaa Mandii hundumaatitti hirmaatu hiriira har'aa irratti. Maal ture kaayyoon hiriira kana? Kaayyoon hiriira kanaa inni guddaan tokkoffaa irratti dhiiga calanqootti dhangala'e sana ilaalchiseetu kan inni qeerroo gidduutti dho'e seenaa TPLF'n uummata Oromoo irratti seenaa utuu madaan sun jiru madaa lammataa dabalame jedhanii mormii guddaadha inni tokkoffaa irratti kan ka'ee ture. Dhaadannoon irra ture dhugumatti dhaadannoo jajjabduu ture. Dhaadannoon kun utuu nuti jirru dhiigni keenya qaamni keenya lammata mootummaa TPLF'n harmiin muramuu harkiin cituu nuti Oromiyaa jirraa Oromiyaan Mandiin Oromiyaadha yoo calanqooti namni du'e Mandiitii du'e jechuudha yoo Ambooti namni du'e Mandiitii du'e jechuudha yoo Dambidollootii namni du'e Mandiitii du'e jechuudha jedhanii baay'ee finiinsanii dhaadannoo jechaa turan dhaadannoo akkasiifaa ture. Dhaadannoon keenya kan biroon immoo namoonni hojii basaastummaa akkasumas sablammiilee walitti buusuuf carraaqaatti jiran ragaa qabatamaadhaan to'annoo seeraa jala oolanii jiru murtoo seeraa argachuu qabu isa jedhu irratti kan xiyyeeffate ta'ullee qeerroon kun dabaluudhaan OMN'tti himeera. Egaa haalli nageenyaa gaariidha. Ammaaf rakkoon uumame tokkoyyuu hin jiru. Gaaffiin dabalataa jira ture. Kanumaan hiriirri nagaa kun itti fufee ture. Gaaffiin dabalataa dhiyaate yeroo darbeetti humni tigaatti gireen tokko gara asoosaa taa'u akka investaraatti taa'aa ture. Uummata Oromoo fi saba Oromoo fi Amaaraa saba Oromoo fi Benishaangul kana walitti buusaa ture. Utuun gocha badii kana geggeessee deebi'aa jiru gara Haamashiiraatti inni dhufaa jiru qeerroo Mandiidhaan to'atame humna federaalaatiin eegama ture gaafa sana namichi humna federaalaatiin eegamaa deemaa ture. Najjoon dhaabsisuuf ennaan didanii qilxuqaaraan dhaabsisuuf ennaan didanii gooriin dhaabsisuuf ennaan dhukaasatti bananii bira taranii dhufanii magaalaa Mandiitti qeerroo magaalaa Mandii harkatti kufan jecha jarri amma ammaa namichi sun Tigireen sun to'annoo jaleera mana hidhaa magaalaa Mandii keessa amma yoonaa mana murtiitti deddeebi'aa jira. Namichi kun akka indastariitti of ilaala garuu arabootaa fi meeshaa bitee uummata daangaarra jiraatan kanaan dura walitti buusaa ture ammas karaa gadda dhiyoo karaa Kaamashii irratti uummata Amaaraa fi warra Benishaangul walitti buuseetu ni deebi'aa jiru magaalaa Mandii keessatti qeerroo to'annoo jala oolfamee qaama seeraatti kenname. Eegaatiin dhiyaate amma yoonaa murtiin itti laatamne murtiin haqaa as uummata gidduutti itti nuufa kennamu jedhanii mormii isaanii dhageessisaa oolan ijoolleen amma yoonaa murtiin itti laatamne cal jedhanii ol dabarsuu barbaadu jechuudha. Dafee waan haqaa akkamii murtaa'uu barbaadu ijoolleen immoo murtii sana gurraa dhiifachuu barbaadu ragaan immoo qabatamaadha irratti qulqullaa'ee ture namichi kun gocha akkasii akka inni hojjetu. Qabeenyaan Oromoo kan Oromiyaa irratti argamu yeroo ammaa kana namoota ittaantummaa sabichaa hin qabneedhaan dhuunfatamee jira. Kana booddee saamichi qabeenyaa Oromiyaa dhaabbate namoonni guyyaa rakkinaatti sabicha tumsan qofti akka hojii investimentii naannoo keenyaa hojjetan barbaanna jechuudhaanis ejjennoo jiraattota naannoo isaanii kan hime qeerroo magaalaa Mandiiti. Dhalli Oromoo meeqa jiru utuu kan lammii isaa rakkate illee gargaaru jiruuti wakilinnaa iddoo dhagaa sanaatti tigirootaaf kennaniitu ijoollee Mandii ijoollee hiyyeessaa irratti ijaaramte sana dhorgatanii ammayyuu dhaadhii sana fayyadaman jechuudha nyaatan. Gaaffiin uummataa guddaan abbootii qabeenyaa dhalataan Oromoo ta'anii kan uummata beelee bira dhaabachaa jiranii warra akka Godinquu Dayyaasaaf kennamu iddoonii dhagaa sunii jedhanii baay'ee dhaadannoo isaanii baay'ee dhageessisu beektaa.
Godina Harargee lixaa aanaa hawwii guddinaatti shira waraana wayyaaneetiin ilmaan Oromoof Somaalee miidhaa hammaataa keessummeessaatti jiraachuu isaanii OMN'tti himani. Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Godina Harargee lixaa aanaa hawwii guddinaatti shira waraanni mootummaa wayyaanee xaxeen dhalattoota Oromoo fi Somaalee irra miidhaan guddaan ga'uu maddeen OMN'tti himan. Akka maddeen nuuf ibsanitti poolisoonni addaa naannoo Somaalee Oromoota midhaan gargaarsaa fudhachaa jiran duubaan itti marsuun dhukaasa itti bananii namoota hedduu iddoo tokkotti fixanii jiran. Uummata jiraata aanaa hawwii guddina adda taa'oo jiru irratti bakka isaan midhaan gargaarsaa fudhachuuf jiranitti iddoo takkatti isaan bakka takkatti uummata duubaan marsanii uummata midhaan gargaarsaa fudhachuuf jiru bakka takka fixanii jiranidha. Hidhattoonni kun erga Oromoota hedduu fixanii booda bakka sana waan to'ataniif reeffaa fi madoo kaasuun rakkisaa akka ture maddeen OMN'tti himan. Poolisoota Oromiyaa jiraatota baraaruuf birmatanii turan irrattis dhukaasa banameen poolisoonni hedduu miidhamuun himamee jira. Aanaa hawwii guddinaatti Oromoo fi saba Somaalee walitti buusuuf shira xaxaa kan jiru waraanni mootummaa wayyaanee torbaan tokkoon dura dhalattoota Somaalee iddoo tokkotti walitti qabee erga qubsiisee booda dheengadda achumatti dhiisee deemuun isaa gaagama cimaa kanaaf sababaa ta'uu keessa beektonni dubbatanii jiru. Kun kanaan osoo jiru loltoonni wayyaanee torbaan sadiin darban dura naannoo Somaalee irraa humna hidhatee fidanii aanaa hawwii guddinaa keessa qubsiisuun beekameera. Humnoonni hidhatanii aanaa hawwii guddinaa qubsiifaman kunniin hayyama bulchiinsa Oromiyaa malee kan isaan loltoota wayyaaneetiin achi dhufan. Akkuma isaan iddoo kana gahanitti uummata Oromoo meeshaa waraanaa hin qabnee fi qaama milishoota Somaalee meeshaa hidhatan jidduutti dhukaasni guddaan dhagamaatti akka turedha. Qaamonni waraana wayyaanee naannoo kana turanis uummata nagaa gooluudhaan qaamota bulchiinsa naannoo sanaa fi abbootii qabeenyaa gara mana hidhaatti guuruu isaaniillee maddeen dabaluudhaan ibsaniiru. Yeroo kanattis humnoonni waraanaa kunniin uummata Somaalee aanaa kana keessa jiraatan ukkaamsanii magaalaa Gaadulloo keessa walitti qabuudhaan isin miidhamtaniirtu jechuudhaan gorsaa akka turantu dubbatama. Manguddoonni aanichaattis humnoonni kunniin akka namoota gadi lakkisaniif gaafatanis gurra ittiin isaan dhagahanis akka hin argannedha. Haaluma wal fakkaatuun yeroo ammaa kana immoo ganda baadiyaa Ibsaa jedhamtu keessatti uummata Oromoo irratti rasaasa banuudhaan wal dhibdeen kun saboota jidduu akka jiru fakkeessuuf yaalaa akka turanidha. Humnoonni kunniin ergama isaanii raawwachuuf humnoota poolisii addaa naannoo Somaaleetiin dhimma bahaa akka jiranis himameera. Wayita ammaa kana gochaan gara jabeenyummaa mootummaan wayyaanee sabicha irratti waraana isaa fayyadamuun geggeessaa jirus haalaan hammaachaatti akka jirudha. Haala kanaan boru naannoo keenya keessatti maaltu ta'uu mala inni jedhu hedduu nu yaaddeesseera jechuun jiraattonni aanaa hawwii guddinaa OMN'tti himanii jiru. Daawwattoota keenyaa godina Harargee lixaa aanaa hawwii guddinaatti miidhaa cimaa shira waraana wayyaaneetiin dhalattoota Oromoof Somaalee irratti gahaa jiru gadi fageenyaan qoranne gara fuulduraatti kan isiniif dhiyeessinu ta'uu asumaan isin beeksifna. Ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa namoota maatiin isaanii humnoota waraana wayyaaneedhaan magaalaa Calanqootti jalaa wareegaman jajjabeessuuf garasitti imaluu isaanii dubbatani. Ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa gara magaalaa Calanqootti imaluudhaan miseensa maatii lammiileen isaanii humnoota waraana wayyaaneen ajjeefaman jajjabeessaatti jiraachuu isaanii dubbatani. Ilmaan Oromoo gara iddoo kanaatti imalan keessaa shamarreen Oromoo magaalaa Shaashamanneerraan lammiilee kiyya jajjabeessuuf deeme jettu tokko dhiibbaan Oromoo ta'uuf saba Oromoo irratti mootummaa wayyaaneedhaan gaatti jiru ulfaataadha jechuun dubbatti. Ka'umsi isaa immoo lammiilee keenya kan Calanqoo irratti yaala fuutanii kan wareegaman san ilaalla jennee. Iddoo biraarraa immoo ijoolleen karaa Wallaggaa fi onnaas dhufanii jiran. Isaan wajjin kaanee mallee dhufnee isaan bira akka jajjabaatanii turre haala suukanneessaadha immoo haalli achitti hojjetame. Takka hojjetamee beeku waan baay'ee nama gaddisiisu. Nama guyyaa dalagatee guyyaadhaaf deemu fa'a baay'ee kan ajjeesanii fi uummata immootu iddoo duusee jedhamu tokko jira achitti immootu uummata hedduu uummata nama torba yeroo sanii kan wareegame baay'ee nama gaddisiisaanis akkasitti dhufneeti achi ture jechuudha. Warreen kaan eessarraa dhufani namoonni waliin maatii kana jajjabeessuuf deemtan eessarraa kan dhufan turan dargaggoonni kunneen? Dargaggoonni sowwaniin tokko Kamiseedha tokko Qeellama Wallaggaas ni jiranii naannoo Wallaggaati jechuudha. Dhimma kana faana wal qabsiistee akka dargaggeettii Oromoo tokkootti waan dhaamtu yoo qabaatte yookiis waan jettu yoo qabaatte? Wanni an jedhu dhimmi kun nuuf laallamuu qaba akka
addunyaattis ta'ee akka mootummaa Itoophiyaattis ta'ee inni kun gadi fageenyaan nu ilaallamee dhimma takkaa dhimma osoo ijoollee hiriira baanuu ta'e uummata dalagachuu jiru iddoo tokko bahee uummata immoo akkasitti iddoo takka irratti rasaasatti roobsuun isaanii maal akka yaadamuu nuuf hin galle kan irratti baay'ee gaddinee gaddaan dabarsinee baay'ee tokko nama gaddisiisa. Meeshaan isaan fidatanii meeshaan isaan fayyadaman immoo meeshaa uummata Oromoo harka duwwaa irra fayyadamanii isaan fidan sun immoo hedduu nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa. Meeshichi immoo ani deemu nama ajaa'iba dhugaa rabbi akkanatti ibsuu hin dandeenye. Guutummaatti amma magaalaa Calanqoo keessa haalli jiru maal fakkaata? Xiqqoo ishee nageenyaas tasgabbii waan bu'ee fakkaata moo ammallee meeshaa waraanaa kana hidhatanii deddeemuun jira? Akkamitti isa kana beekuu dandeesse? Amma rakkatti arginetti fi akka odeeffannoo achi keessa dhageenyetti hangi tokko kan dhufan sun deemanii dura immoo wanni poolisii federaalaa ni jirti kaambii kan jiran akkuma jiranis ta'anii kan dura dhufanii kan dura jiran hin deemne kun immoo numa jiran warri yakka hojjetan sun deemanii jiranii waajiroonnis maaliif cufaadha dalagaanis hin jiru akka odeeffannoo achi arginetti amma akkasumatti hunduu bakka haalli isaa ammaas sodaachisaadha. Karaa Somaaleen daangessu fakkaanis ni jira amma uummanni achirraa immoo Somaalee birmachuuf dhaqee kara nama makiinaa lama guutuudhaan nama meeqaa ol 70 oluu ni ta'a jedhama akka odeeffannoo dhageenye kunis hanga ammaa eessatti akka hidhamanii fi eessatti akka dararamaa jiran hanga ammaa odeeffannoo hin qabne hin jiru yaani mana hawaasicha yeroo gaafanne jechuudha. Maatiin immoo akkanatti iyya. Mootummaa wayyaanee maal giddu galeessa godhatee akka jiru beekuudhaaf baannus gochoonni sukkaneessaan saba Oromoo irratti ga'aa jiru kan yeroo kamii caalaayyuu sadarkaa yaaddessaarra ga'ee jiraachuu shamarreen kun eertee jirti. Dabaluudhaanis qaamni dhimmi ilaallatu hundumtuu rakkoo saba Oromoo irratti ga'aa jiruuf birmachuudhaan furmaata ta'uu qaba jechuudhaan waamicha ishee dhiyeessiteetti. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Asoosaa yaadannoo gadda lammiilee keenya magaalaa Calanqoo keessatti ajjeefaman taasisuu keenya hordofuudhaan dhiibbaawwan jajjaboo keessummeessaatti jirra jechuudhaan dubbatanii bal'ina qabna. Gochaa ajjechaa sukkaneessaa ilmaan Oromoo namoota nagaa irratti humnoota mootummaa wayyaaneedhaan godina Harargee Ba'aa aanaa Meettaa magaalaa Calanqoo keessatti gaggeeffame hordofuudhaan mormiin kutaalee Oromiyaa fi dhaabbilee barnoota olaanoo akkasumas manneen barnootaa adda addaa Oromiyaa keessatti bal'inaan gaggeeffamuunsaa itti fufee jira. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Asoosaas yaadannoo gadda lammiilee keenya magaalaa Calanqoo keessatti ajjeefamaniif taasisuu keenya hordofuudhaan dhiibbaawwan jajjaboon humnoota waraana wayyaaneen nurratti ga'aa jira jechuudhaan OMN'tti himanii. Yuunivarsiitii keenya keessatti erga taateen gadda kolii jalaa Calanqoo irratti waan ta'e sana gadda keenya ibsachuudhaaf walitti qabamnee barsiisa keessatti argatuuti galgalidha. Mooraa poolisiin bittinneessaa yookiin korri bittinneessaa dhufeen bittinneessaa ture. Kana taasisuudhaan buleensaa nuti nyaata dhagannaa fi uffata gaddaa uffannee baanee turre. Yeroo sanatti korri bittinneessaa fi akkasumas laayibaariileen garaa garaa akka cufamanii fi ijoollee keenya keessaa nama naannoo 12 qabanii fudhatanii turanii. Amma garuu amma tokko faayidii kennanii jiru. Garuu gidduun keenya sodaa kennaa keessa jira. Waan isaa addadha jechuun kan duraa raasa dadha toonnaa namatti godhamaa jiru laaboleen garaa garaa wasanallee toonnaa jiru laayibaariin cufamee jira namni illee sochii kamillee sochii akka hin dandeenye jiran jedhamsuudhaan barnoota illee ammaatti badaa kennamaan jiru baay'inaan badaa kennamaan jiru barnoonni darbee ijoolleenis ammas irra deebiidhaan wanta garaa garaa ta'aa jiru jechuun dhumni isaanii dhageessifataa jiru qoraan keenya immoo kan caalaa kan dura qaala raalota garaa garaa fidee gidduu keenya teechisaa jiru. Mormii nuyi gaggeessaa turreen humnoonni waraana wayyaanee mooraa keessa seenuu isaanii qofaa osoo hin taane manneen kitaabaas ta'e bakkeewwan yaalii laaboraatooriinis guutummaan guutuutti cufamuusaa barataan Yuunivarsiitii Asoosaarraa dubbisne OMN'tti himeera. Dura laayibraarii deemuun sa'aatii lamaaf isaa booda deemuun danda'ama ture. Amma garuu laayibraarii sa'aatii lama miti biyya guutuu laayibraariin cufaadha. Darbii to'annaan isaanii warra eegdota makalaasaa warra jedhaman isaaniitu eegaa ture natti fakkaata. Fallee isaantu eegaa jira. Darbee immoo laabiin galgala namni hundumtuu fayyadamuu dandeenya ture laabii jechuun bakka intarneetitti fayyadamu. Amma garuu illee cufamee namni kamiyyuu intarneetii fayyadamuu dandeessu bakki waayifaayi cufaadha waan hunduu cufaadha. To'annaan sildibaabachiin hir'isuu. Barataan kun gara dhumaarrattis mooraa kana keessatti Oromoo ta'uu keenyaaf qofa akka lammii lammaffaatti ilaalamaatti jirra. Humnoonni waraanaas xiyyeeffannoo addaadhaan nu ilaalaatti jiru. Ijoolleen Oromoos akka gareedhaan deemnu hin barbaadan jechuun illee
dubbateera. Kaayyoon gamtaa keenya jibbuu inni guddaan immoo dhoksaadhaan barattoota Oromoo ukkaamsuu waan barbaadaniif barattoonni mooraa kana kan yeroo kamii caalaayyuu tokkummaa Oromummaa isaanii jabeessuu qabu jechuudhaanis waamicha kan dhiyeesse barataa Oromoo dubbisnedha. Ijoolleen keenya karaatiin waldaan hin qabnu. Isin waraqaa biraallee ittiin hin dandeenye yookiin ergaa keenya walitti dhufnee gadhiifachuu hin dandeenye. Namni shanii yookiin sadii ol yoo ta'e inni ittiin namni sadii afur shan ta'e deemuu danda'u wayyaa gurraacha uffatanii deemuu danda'u. Yoo afaan Oromoo illee dubbannu dhaga'amne duuba keenya illee namni isa akka adeema baay'ee sodaa keessa jira. Kanaaf yoo ni danda'ame tokkummaa kana caala qabaannee haalattiin tokko taanee adeemee ijoollee keenya hundumaa ergaa keenya dabarsuun jedhama. Tokkummaatu kan kana duraan utuu wal barree ijoolleen caalaatti waliin deemnee sirriitti wal barreessuudha. Tokkummaadhaan utuu adeemu wanta deemaa jiru sanatti. Mada wasu gone waan bareedhaan fakkaata. Kana eegdaan kana dabarsuun barbaada guddaa galatoomaa. Ayyeen daawwattoota keenya oduun istiidiyoo Minnesotaa irraa